bu'iinsa Oromiyaa Harariif Dirree Dhawaa keessatti uumameen namoonni 86 ajjeefamuu muummichi ministeeraa Abiy Ahmed beeksisaniiru. Muummichi ministeerichaa kaleessa uummata Itoophiyaaf haasaa dhageessisanii jiran gabaasaa Iskindar Fireew namoota dhiyeessa. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkoloolessa 12 bara 2012 irraa jalqabee bulchiisota naannoo Oromiyaa Harariitti akkasumas magaalaa Dirree Dhawaatti walitti bu'iinsawwan uumamaniif lubbuu namoota hedduu dhume ilaalchisee muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed haasawa gochuun kaleessaa kun ka jalqabaa ta'uusaati. Walitti bu'iinsawwan biyyattii keessatti ka'anitti ka miidhamu lammiiwwan Itoophiyaa mara ta'u haala dhiyeenya uumame akka fakkeenyaatti fudhachuudhaan ibsan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed. ሰሞኑን በሀገራችን በተከሰተው አንገት በሚያስደፋ ድርጊት የ86 ሰዎች ህይወት እንደዋዛ አልፏል። በዚህ ክስተት ጎቻ ቦቁ nama buusisu gidduu kana biyya keenya keessatti raawwatameen lubbuun namoota 86 akka salphaatti dabree jira. Wanna ta'e kana karaa saalaatiin ennaa laallu dhiirota 82 dubartoota 4 du'e. Sablammummaadhaan ennaa laallu immoo lammiiwwan dhalata Oromoo 50, lammiiwwan dhalata Amaaraa 20, lammiiwwan dhalata Gaamoo 8, lammiiwwan dhalata Silxee 2, lammiin dhalata Guraagee 1, lammiiwwan dhalata Adiyyaa 2, akkasumas lammiin dhalata Argobbaa 1 fi lammiin Itoophiyaa sablammummaansaa adda baafamee hin beekamin akka malee lubbuun isaanii dabre. Amantaadhaan yoo ilaalle kiristaanota 40, musliimota 34, kanneen biroof kanneen amantaan isaanii hin beekamin 12tu lubbuun isaanii dabre. Nama ajjeeseef nama ajjeefame adda baasnee yoo ilaalle namoonni garee uummachuudhaan walitti bu'iinsa taasisaniin namoonni du'an 76 yoo ta'an humnoota nageegumsaatiin kanneen lubbuun isaanii dabre immoo namoota 10. Daataa kana bifa kanaan ibsuun sababaan barbaachiseef rakkoon tokko naa uumamu. Sablammiin inni hin ajjeesne, saalli inni hin ajjeesne, amantiin inni hin ajjeesne kan hin jirre ta'u kanarraa barachuun ka danda'amu waan ta'eefii jedhan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed. Mootummaan isaanii walitti bu'iinsoota qabbaneessuuf hojii hojjetu hawaasni akka gargaarus gaafatanii jiru. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa haasawa isaanii kaleessaa kanaan miidiyaalee yookaan immoo sabaa himaalee dabalatee gareen kamiyyuu gochaalee walitti bu'iinsa ammeessanirraa akka of qusatu hubachiisanii jiran jedha gabaasaan keenya Iskindar Fireew. Baay'een lakkoofsa baay'ina uummataa Keeniyaa kan bara 2019 har'a ifa ta'ee jira. Sirna masaraa mootummaatti geggeessame irratti daayirektarri waajjira staatistiksii Keeniyaa galmee lakkoofsa baay'ina uummataa pirezidaantii Keeniyaataaf dhiyeessanii jiran. Akka galmee sanaatti baay'ina lakkoofsa uummata waliigalaa miliyoona 47. Pirezidaantii Keeniyaataan sirna sana irratti guutuu biyyaaf haasaa dhageessisaniiru. Galmoo daawwittu Naayiroobii irraa gabaase. Lakkoofsi uummata Keeniyaa kan waggaa 10 darbeerra miiliyoona 9 ol guddatee jedhe waajjirri staatiksii Keeniyaa. Waajjirichi har'a bu'aa yookaan immoo gabaasa lakkoofsa uummata biyyattii ji'a gayya darbe gaggeeffame kan ifoomse yoo ta'u gaggeessitoonni waajjirichaa yeroodhuma kana pirezidaantii Keeniyaataaf gabaasa kana kennanii jiru. Diirektarri waajjira staatiksii Keeniyaa Zakariyaa Mwangi Chege pirezidaantii Keeniyaataaf akkasumas lammiilee biyyattiitiif yoo ifoomsan lakkoofsa gayya darbeetiin uummatni biyyattii miiliyoona 47.6 ta'uu himanii jiran. Kana keessaas miiliyoona 23.58 dhiirota, miiliyoona 24.1 dubartoota yoo ta'an warri saalli isaanii adda baafamuu hin danda'amne ammoo 1,524 ta'uu himani. Pirezidaantii Keeniyaataan gabaasa lakkoofsa uummata biyyattii agasitti ba'uun mootummaa biyyattiitiif waan gaarii ta'uu himani. Kanaanis biyyi isaanii Keeniyaan Afrikaa keessaa ji'a 2 keessatti bu'aa lakkoofsa uummataa gaggeeffame gabaasa isaa dhiyeessuun kan jalqabaa ta'uu ishee dubbatan. The numbers released today that indicate that our population is 47.6 million. Gabaasi lakkoofsi uummata keenyaa miiliyoona 47.6 ta'uu ibse kun karoora akka biyyaatti qopheessinuuf waan barbaachisaa raawwii karooraan qopheeffadhe karoorawwan afreeniif baay'ee murteessaa fi akka ka'umsaatti kan ooludha. Kunis lammii biyya kanaa hundaaf fayyada jechuun dubbatu. Bu'aan lakkoofsa uummata Keeniyaa irraa ifoome kan sadarkaa jalqabaa yoo ta'u pirezidaantii Keeniyaattaa waajjirri staatiksii biyyattii gabaasa lakkoofsa uummataa hagayya keessa gaggeeffame kaanis yeroo isaatti akka lakkisu gaafatanii jiru. Keeniyaan hojii lakkoofsa uummataa waggaa 10 kan gaggeessitu yoo taatu bara 2009 yeroo darbe gaggeeffamu lakkoofsi uummata biyyattii miiliyoona 37.7 ture. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaanti Doonaald Tiraamp qorannaa aangorraa kaafamuu irratti dhiyaate dabalaa innaa deeme kanatti deebii barreeffamaan dhiyaate kan namni jalqaba iccitii waa'ee isaa mormituu isaanii ittaana pireezidaantii duraanii Jooyi Baayiden irratti Yukireeniin akka qorannaa geggeessamu gaafatan saaxil baase ga'aa mitii jedhan. Dhuga ba'umsaaf kallattiin dhiyaachuu qaba jechuudhaan Tiraamp waa'ee nama iccitii sana saaxilee
tiwiitarii irratti maxxansaniiru. Qorannaan aangoo irraa kaasuu sana kashiraatii jedhan. Tiraamp tattaaffii qorannaa isaan irratti fuulleffate kana laalchisuudhaan yaada booddana kanaa kan kennan abukaatoo ka ta'an Maark Zaayid erga isaan namni maqaan isaa hin tuqamne kan iccitii sana saaxile deebii isaan barreeffamaan dhiyeessuuf tole jedhanii booda seera tumtoonni Rippaabilikaanotaas haalli akkasii fudhatama hin qabu jechuun qeeqan. Humnoonni nagaa eegumsaa Iraaq halkan idaa magaalaa Kaarbaalaa keessatti hiriirtota mormii kanneen qoonsiilaa Iraan dura hiriiran keessaa 3tti dhukaasuun ajjeesuu isaanii aangawoonni Iraaq beeksisaniiru. Hiriirtonni sun Iraan biyya keenya keessaa haa baatu, Kaarbaalaan bilisa haa taatu jechuun dhaadannoo dhageessisaa turan. Dhukaasa sana dura aangawoonni akka jedhanitti hiriirtonni mormii sun ededa qoonsiilaa sanaa irratti meeshaalee adda addaa darbachuudhaan ibiddatti qabsiisuuf yaalaa turan jedhaniiru. Baatii darbe erga mormiin Iraaq keessatti ka'ee as namoota 250 oltu du'e. Hiriirtonni mormii kurna kumaan lakkaa'aman guyyoota dhiyoo as Baagdaad waltajjii Taahiriiritti wal ga'uudhaan meeshaalee adda addaa qabatanii manneen barnootaaf yuunivarsiitiiwwan cufuudhaan adeemsa siyaasaa kan erga bara 2003 hooggana Yuunaayitid Isteetsiin Iraaq weeraramtee Saadaam Huseeniin aangoorraa darbanii as mormii dhageessisaa jiran. Hoogganaan meeshaa niwukilaraa Iraan biyyi isaanii waliigaltee bara 2015 garee humnootii addunyaa waliin mallatteessite faallessuudhaan meeshaa yuuraaneemii gabbisuuf gargaaru kan ammayyaa ta'etti gargaaramtii jedhan. Hoogganaan dhaabaa atoomikii Iraan Alii Akbar Saalee televiziyoona biyya isaaniif har'a ibsa kennaniin meeshaa IR-1 jedhu kan hatattamaan yuuraaneemii gabbisuuf gargaaru akka waliigaltee addunyaatti akka itti gargaaramtu eeyyamameefii ture. Saaleen akka jedhanitti Iraan daranuu meeshaa saffisaan yuuraaneemii gabbisuu danda'u irratti hojjetaa jirti jedhan. Erga pirezidaanti Doonaald Tiraamp waliigaltee meeshaa niwukilaraa keessaa waggaa darbe ba'anii kaasee Iraan tarkaanfii cicha qabdu faallessu hedduu fudhattee jirti. Gorsaan nagaa eegumsaa biyyoolessaa Yuunaayitid Isteetsi Roobert O'Brien kan Chaayinaan naannoo galaana Chaayinaa kibbaa irratti waraana kuusaa jirtu walga'ii hoogganoota Eeshiyaa kibba gama bahaa Taayilaanditti geggeessamaa jiru irratti balaaleffataniiru. Beijing biyyoonni Eeshiyaa gama kibbaa qabeenyaan daara galaana sanaarraa doolaara tiriliyoona 2.5 argachaa jirti jedhaniiru. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee piroojeektii ijaarsa manneen waliinii walakkeessa magaalaatti ijaaruudhaaf jiru eegalsiiseera. Kutaalee magaalaa 9 keessatti manneen waliinii 500 ol akka ijaaramaniif sanbata darbe hojiin ijaarsaa eegalsiifameera bulchiinsa magaalaatiin. Piroojeektii ijaarsaaf deebisanii misoomsuu naannawaa Lagahaar kan eegalsiisan itti aanaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalee Uumaati. Injiinar Taakkaleen wayita hojii ijaarsaa kana eegalsiisan haasawaa taasisaniin jiraataan magaalaa Finfinnee walakkaa magaalaatii ka'ee qarqara magaalaa qubatu hin jiraatu bakkuma turetti jiruu isaa itti fufaa jedhan. Jiraattonni magaalaa gara qarqara magaalaatti ka deeman osoo hin taane bakka itti dhalatan, bakka itti guddatan, bakka qubiif afoosha isaanii itti waliin geggeeffataniif bakkuma sanatti mana haaraatti jireenya haaraa akka eegalan waan goonuuf kanaan dura ijaarsa manneenii irratti dogoggora raawwatame hunda sirreessine akkasuma wantoota gaarii jiran immoo fudhannee ijaarsa manneenii haaraa kutaalee magaalaa 9tti walakkaa magaalaatti jalqabnee jirra. Injiinar Taakkalaan itti dabaluudhaan Finfinnee keessatti namoonni lafa misoomsuudhaaf qabatanii osoo hin misoomsin jiraniif ergaa dabarsaniiru. Yeroon itti qabeenyaa qisaasnu dabreera. Bakka adda addaatti lafa mootummaan itti dalleesse kan duuriyyoonni itti dalleessan lafoota misoomiin hafan akkuma bara dabre taasifne qorannoo isaa waan xumurreef yeroo dhiyootti gara baankii lafa mootummaatti deebisna. Kanaafis carraa kanaan mootummaa federaalaas ta'e mootummoonni naannolee lafa magaalaa Finfinneetiif fudhattan ji'a 6 oliif otoo ijaarsan eegaliin ka turtan yoo ta'e kanaan booda lafichi akka keessan hin taane jala mureen isinitti hima. Rakkoo manneen jireenyaa bulchiinsa magaalaa Finfinneetti yeroodhaa gara yerootti dabalaa dhufe furuufis bulchiinsi magaalichaa manneen waliinii ijaarsa isaanii eegalaman xumursiisuu fi kanneen haaraa jalqabaman dafee ijaaramuun xumuramee jiraattotaaf dabarfamaa jiran Injiinar Taakkaleen. ከ600,000 በላይ የሚሆኑ የከተማ ነዋሪ ተመዝግበው jiraattonni magaalaa Finfinnee 600 ol ta'an mana jireenyaaf galmaa'anii abdiin eeggachaa jiru. Abdiin isaanii abdii qofa ta'ee akka namni ijaarsa manaa arra eegalle xumurree namoota 600,000 warreen barbaadan hundaaf manneen karaa haqa qabeessa ta'een ni dabarsina malee
tokko lafa bal'aa dalleessee kaan immoo abdiidhaan yeroon itti daandiirra taa'ee jiraatu guyyaan isaa darbeera. Gama biraatiin rakkoolee hanqina geejjibaa fi hojii dhabdummaa magaalaa Finfinneetti mul'atu hiikuufis kan hojjetamaa jiru ta'uu ibsaniiru. Itti aanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee. Jiraattota magaalaa Finfinnee raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbisees warreen piroojeektii ijaarsa manneen waliinii abdiin eeggachaa jiran kan naannoo Lagahaar akkas jechuun waan itti dhaga'ame dubbatan. Maqaan koo Tigist Leenjisaan jedhama. Man jira jireenyaanis as keessa jiraadha safara kan. Anarra natti dhaga'ame garuu baay'ee guddaa natti dhaga'ame. Uummata duuchumatti dhaga'ame. Kun asitti kan hojjetamu keessa keenyatti dasnu jedhe jechaadha. Dura akkasii kaasaniitiin inni eessatti fudha gara qaalitti gara wanni tan deemu. Eddiriin isaanii addaan bittinama. Oqqobeen isaanii addaan bittinama. Wanni hin qabne ijoollee illee hin qabne nama gugurdaatu biyyarratti wanni irratti bahaa jira. Amma asirratti wanni Addis Ababaa keessa irratti kan hojjetamaa jiru kun gaariidha garuu nutis jalaan daggafuutu nurra jira jechaadha. Anniidha jechaadha. Gaariidha amma dubartootaafis waxaatotaaf amma hojiidhaaf as keessattis hojiin arganne jenneet baay'ee eegaa jira. Amma nuti tasfaa qabna. Damsee Jibuutii mana kanaan kaatanii biyya kanaan kaatanii asuma kaatanii maxxalaa kanatti deebisanii itti galtu malee iddirii keechaniin kaatanii mana keechanis asiin deemtanii ijoolleen teessanii gara biraa deemtee tamaartuu asuma tamaartii rakkoon hin jiru jedhee takkilaan baay'ee dubbatee baay'ee dasnu. Ijaarsi manneen waliinii kun waggaa 2 keessatti ijaaramee xumurama jedhameeti kan eegamu. Sagantaan piroojeektii manneen kanaas 2080 fi 40-60 akka ta'es wayita sirni ijaarsa piroojeektii kanaa gaggeeffamu ibsamee jira. Afrikaan kibbaa jechuun dorgommii raagbii addunyaa irratti Leenden 32-12 irraa galchiteetiin waan caallirra fudhatte. Atileetota leenjisaan addunyaa beekamaan Alberto Salazar leenjisaa baay'inaan qorachuuf qophii jiran. Biyya 24 jalqabee 16 waltaaf ijoolleen addunyaa dorgommii waancaa kubbaa miilaa irratti Biraazilitti waltii haate ta'anii harka wal qabdi. Babaarotoodhaan Soraala Keetii mataa oduu ispoortiiti. Ijoolleen addunyaa ganna 17 gadi dorgommii kubbaa miilaatiin Biraazilitti waltii haaman ta'anii harka wal qabdi. Marroo 36 taphatanii goolii 123 gale. Tapha kaleetiin Meksikoon Salamoon Aslaand lafuma fudhatte. Goolii 8 itti faatee duwwaa galchite. Arjentiinaan Taajikistaan 3-1 irra kaafte. Neezerlaandis ammoo Yuunaayitid Isteet jaanjessitee goolii 4 guurtee dorgommiillee keessa baafte. Yuunaayitid Isteet waliin marroo 2 dorgommii waancaa kubbaa miilaa ijoollee addunyaa ganna 17 keessa baasan. Afrikaan ammaan tan biyyi 3 abdatti. Naayijeeriyaa abdatti, Senegaalii fi Angoola abdatti. Naayijeeriyaan bor Neezerlaand waliin taphatti. Ispeen ammoo Senegaalii walitti marte Angoolaa fi Kooriyaa kibbaatti ammaan tan waliin taphachuuf yaa'uu jira. Wayaa diimtuu jala gubbaan naqatanitti karaa Waashingtan DC irra qaxxaamuranii Pensilveeniyaa irra qaxxaamuranii sirba faaruun lafcira oolan. Tell me your name and what you're here for. So my name is Devin. I'm from Damascus, Maryland. About 45 minutes, about an hour away. Had to come here to celebrate my Nats. We won Game 7, won the World Series. First World Series in franchise history. Karaan Pennsylvania Avenue kunin karaa guddaa Washington DC keessa qaxxaamuru akka fakkeenyaa yoo qabattan taate ganna lamaan duratti namni Oromoo kun kudhan ta'u hiriira mormii irratti baay'ee guyyaa dheengaddaa ammoo nama kun dhibba hedduutti gammachuu karee beesboolii Washington DC gareen Washington DC mo'attee fi walitti dhufe sirbaaf waancaa fudhatan sunillee otoobisii yaabbataniitiin gammachuuf walitti baafatan. We won the World Series, baby! Gareen beesboolii Washington DC Nationals dorgommii waancaa beesboolii addunyaa irratti garee Houston mooteetiin waancaa irra fudhatu waan ganna 80 wayii keessatti argatte hin beekne. Dorgommiin beesboolii addunyaa tunini garee 9 gargar ba'anii taphatan taphi tokko akka saphii walumatti yoo deebisan akka sa'aatii 3 iyyuu ta'u turuu danda'a. Gama kaan ijaajjanii kubbaa xiqqayyoo walitti darbatanii kaan ammoo jirma guddaan dhayeetiin ofirra fageessa akkasiin wal curdanii tapha seera hedduun beekamu. Tanaan sadeeffachoo jette Afrikaan kibbaa Jaappaanii dhadheetiin dorgommii raagbii addunyaa irratti Ingilaand mootee jennaan raagbiin akka ispoortii aadaatii yoo wal fakkeessanii tapha qoraasuun ijoolleen galgal taphatti fakkaata. Afrikaan kibbaa tan waliin marroo 3 raagbii addunyaa moote barhum 1995 2007 barammaan tan kee jiru kana raagbiin biyyi 20 jalqabee taphachaa bahanii guyyaa 2 duratti dhumatti.
Gamkaaniin ammoo dhaabii atileetota qorsa humna namaa kennan qoratu waadaanii atileetota leenjisaan Ameerikaa beekamaan Alberto Salazar leenjisa bacufaa qorachuuf kurfoo jiraa jedha. Albertoon dhaloota nama Kuubaati addunyaa irratti atileetota maqaan isaanii bebeekamoo ilaaf gurri addunyaalleen quba qaba leenjisa ba'e shaampiyoonaa addunyaa kadhiyoo tana irratti nam kan hojii irra dhaaban qorachuuf jedhanii ijoolleen ni leenjisa ba'e hedduu jira. Nama akka Mo'aa Faaraa fi atileetota Itoophiyaallee hedduu leenjisu warri inni leenjise qorachuuf waan gargaraatiin qorachuuf kurfoo jirraa jedha. Waadaan ijaarsi ganni 61 kunini seer malee natti gamanii jedheetiin oliyyachuuf qophii jira. Oduun ispoortii irratanu. Uummata kanaa hojjumaan dhalatanii hojjumaan guddatanii afaaniin nama beekama malee namni keenya kun hunduu tokkichuma. Haala dur hin jirreetu nutti deemaa jira. Duran hin jirre hin dhalaturreen guddatin jedhe Oromoon. Haalli ammaa kun baay'ee nu sodaachise. Namni silaa walii mararama innaan xiqqoo walitti hammaachaa deemee namni miidiyaa hordofa yeroo ammaa kana. Miidiyaa jechuun silaa uummata kana gosa tokko gadi qabee kan gosa tokko ol qabu oduun ta'in qixaasee miizana giddugala han kennuyyuu yaa ta'u malee yoo laallu amma xiqqoo nutti ulfaate miidiyaa irraan daddarbamu kun nama xiyyeeffatanii nama abaaruu nama arrabsuun xiqqoo waan hin taanetu deemaa jira jechaadha. Nama gad xiqqeechuu gosni nama gad aansuu arrabsuu kuni keessattuu laalamu gaa dargaggeewwan keenya xiqqoo nama barate kana biratti gara ammeechaa jira. Kuni oduu kara sirriitti deeme gaarii natti fakkaata. Wanta akkasii kuni walitti bu'iinsa jiru hin ammeesse jettanii yaaddu? Hin ammeesse baay'ee yeroo ammaa kana abboonni keenya fi namni ammaa kun adda ta'a. Abboonni keenya dur hin baranne ijoolleen amma barattee jirtu kun hungaanan biyyaa dhiisate waan addunyaa baal fakkaate itteetu laaltu. Yeroo ammaa kana obsa nama kallattii walitti deebisu hin jiru hunduu mootummaa ta'e hundi mootummaa ta'u jechuun immoo xiqqoo rakkisaadha yoo walii dhagaanii deeman malee. Fuuldura immoo kun akkanatti deemnan carraan biyya tana karamitti akka deemtu baay'ee nu yaaddachaa jira. Miidiyaan biyya ijaaruu oduun ta'in biyya diiguu jechaadha. Kun immoo biitti tuni nu malee hin qabdu nu biyya biraan qabnu wal dandeenye oduu iyyummaa keessaa wal baasna malee iyyummaatti wal deebisuudha. Anarra ijaarame boroo diigame biitti tun karamitti deemte jechaadha. Waa'ee ofii eenyummaa ofii beekee biitti tuni tokko tuffachuu oduun ta'in walqixxummaadhaan walabummaa bilisummaadhaan oduu deemanii waa'ee gaariidhaan jedha. Seera dhablummaa yookaan seeraan ala ta'uun hafee seerri akka kabajamu gochuun qooda eenyu tettanii yaaddu? Mootummaatu seera akka kabajamu godha. Yaa ta'u malee mootummaa bichaa oduun ta'in hundi keenya seera biyyattii san mootummaa deeggarree gan deemne poolisiin yookaan immoo waraana 1,000 yookaan miliyoonni 1 uummata kana eeguu hin danda'u. Maaliif uummanni kun uummata bal'aadha. Tokkoon keenya seera mootummaa san kabajanii yoo deeman malee nama tokkodhaan mootummaan nama ramadeetoo eegsisuudha hin danda'u. Olaantummaa seeraa immoo namni eege mootummaanis eegsisa. Malee mootummuma bichaatti hoogatanii biitti biyya ta'uu hin dandeechu. Mootummaanis gahee isaa bahuu isarreera nus tokkoon keenya gahee keenya bahuun nurreera. Biyya seerri hin jiretti namnis hin jiru jireenyis hin jiru jechaadha. Kanaaf mootummaanis galee hundi keenya qooda keenya oduu keessatti olfannee fudhannee itti deemne kanan jedha. Gama kaaniin dhaabileen siyaasaa kana keessatti attamitti tasgabiin akka bu'u gochuu yookiin carraaquu danda'u? Dhaabileen siyaasaa oduu mirchaa yookaan immoo akkamitti akka bulchan amma mari'achuudha. Yoo guyyaa guurratan halkan daakkatanii jedhe Oromoon. Guyyaa eegan guurranne qoshaashaa keechaa halkan daakkachuu hin danda'an. Dhaabbilee siyaasaas immoo wal arrabsoo oduu hin ta'in dirqama isaanii akkamitti dorgomanii akkamitti biyya kana fuuldura bulchan. Yoo mootummaan kun dogongora hojjate dogongora isaatirra biyya qajeelchinee deemnee jechuu isaanirra jira malee lim jedhaniituma arrabaaf yookaan waan hin taane dubbachuu dandeetti ijaaramuu hin dandeechu. Uummata kana keessaa ba'anii uummanni kunnan isaanitti wal ta'anii deemudha. Aduu uummanni ati kunoo jedhee korojoo keessa godhee fi korojoo nu bulchitaa aduu jedhe san abbaa biyyaa ta'an malee tokko irratti ka'anii rasaasan yookaan immoo wal jeequudhaan biyya bulchuun hin danda'amu. Kanaafuu isaanis dirqama isaanii bahuu isaanirra wal ta'anii deemudha. Hoogganni gaaddisa Oromoo kan jedhamu amma haaraa dhaabamaa jira.
Inni kun rakkina kana ammam furaa yookiin immoo dhaabbota siyaasaa addaddummaa qaban ammam walitti fiduu danda'a jettanii yaaddu? Amma dhumaatitti itti diimanii biyya kana hin tasgabbeessan jenneeti ilaalla. Maaliif calanqeen isaan mul'isan kun waan gaarii jedha jechaadha. Kanammoo sirritti uummata kana yaadanii waa'ee uummata kana fuuldura guddisu waa'ee fuuldura ceesisu kana yaadanii wal ta'anii wal hin taane immoo bulfatanii akka Oromoo duriitti seerri addunyaa maal jedhaa seerri keenya maal jedhaa jedha sanitti walitti dhufuun isaanii baay'ee dasnu godhe. Amma kun immoo fuuldurumaafuu nu qabbaneecha jechaadha akka kana cimsanii itti deeman hin barbaannanu. Dhuma marii keenya irratti Abbaa Gadaa Bayyana muummichi ministeera Itoophiyaa kaleessaa ibsa kennaniiru waa'ee walitti bu'iinsaa dhiyoo kana uumame maaltu isinitti dhaga'ame? Nama akka sirna gadaa ittan dubbadha malee tokko deeggaree tokko dagla qabuun xiqqoo na dhiba. Muummichi ministeera irra kate gidduu keessatti akkuma durii Oromoon biyyan bulchu jedhanii nutti dhaadatassaa ta'aa jira waggaa takkaa fi kun hojii ajaatti. Oduu xiqqoo walii obsinee walii yoo dhageenye inni olaantummaa seeraa hin kabachiisa uummanni hunduu manguddoonnis abbootiin amantiitis hunduu akka nu deeggartan jedhu. Kanaafuu gaa oduu gongoranirree karaatti qabnee ijoollee kana hinna malee mannuu ijaarsi isaa yoo sirritti jala qofforanii konkoreetii guutan malee manni ijaaramuu hin danda'u. Utubaa eegan qabaanne manni ijjachuu hin danda'u. Gaarii ofii abbaatu kunuunfatee guddifataa badaa ofii abbaatu karaatti deeffataa akka itti deemna malee yeroo keenya kana baduun irra hin jiru jedha biitti tuni. Yoo keessa laalanii abbootiin amantiitis amantii da'oo godhatanii yoo karan taanetti oofani kunis xuruumuti waan ijaan laalaa jirru. Jaarsis seeran buluu isarreeraa dargaggoonis seerumaani. Ani isaan hanqatisan itti gaafatanii itti gaafatummaa isaanii fudhatanii boru biyya kanaa fudhatu isaanii. Hunduu wal dhageenyee deemuu isaanirra jiran jedha. Ani isaan jedhan kana maaliif jedhan immoo bakka 10tti addaan babaasoo oduun ta'een waan biyyattii tana ijaaru itti deemuun namarra jiran jedha. Kanaafuu waan hunda aaruun nurra hin jiru obsa Waaqayyo nuu kenne saniin uummanni keenya hunduu wal obsineetu biyya tana guddisuun nirra jira. Biitti tuni rakkoo baay'ee keessa jirti hiyyummaan qabee jira uummanni keenya har'a suuqii yookaan mana tokko hojjibsine boru ijaaruun nama dhiba. Boru manni sun keenyuma rakkoo kara magaalaa ambaradheedhu kana xiqqoo waan tokko wannoo jedha malee baadiyyaan hojjumaan nagaan olee bule. Biitti keenya akka nagaa taatu adaraan jedhaan. Dooktarii kabajaa Abbaa Gadaa Bayyana Sanbatoo deebii naa laattaniif hedduu galatoomaa.